gisee nama cinaacha kaanii garagalee kun qilleensa na argatte cinaachi kunis duruu nama daa'e jechuudha. Eegasii as dhiinni isaa waan takka fincaan isaa duratti harka isa garaa isaaf quban qabu. Alhamdulillahi rabbil alamin ya rabbi jabaan suma khaliqa jabaan suma amri hundi teetuma simalee huma laaleetiin akkaataasi haala jireenyaa kana bahii kasii baree ifni shinasii maanaa kan kophee dhabee iyyaa kan kaayuun safaashina kan miila dhabee galee namaatu baasaa manaa kan faaya qaamaa kennee fi irraa fudhataa qalbii bawlii harkaan laakkataa awwayyaa dubbii rabbii hin utaalin baaxrante akka dibichaa jabbii fayyaana maanaa saatii bareechii tolchii qabii alhamdulillah ja'a galata kee yaa rabbii ya rabbi jabaan suma ya rabbi jabaan suma khaliqa jabaan suma amri hundi teetuma simalee huma amri hundi teetuma simalee huma alhamdulillahi rabbil alamin ya rabbi jabaan suma khaliqa jabaan suma amri hundi teetuma simalee huma. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبلين إسلاما سلامني ربي إسن الرهاجرات ربين فيا ربي إسن هابداس خيسن رأوكم ربي إسنها عافية رسول صلى الله عليه وسلم أكن جاءن من نفس كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ركو قياك يا ماسن وانتو تركو سنمر رافور خيسا ركتا برد أبجو ودون وأكار كانت اللين تاتو أكا إسين أغرتن ريفو فيديو إجان أغرتن خانا مجانا من جنتي أغرتن كون كيرون درقاقون تقان كون جاو مرين أما تخون جها يتاما جريني في فودران بريدان تورين ربين مكورا أداتين قابدوا وان خانا وانقون ولا اللي تنديتي اتوان تنسير ريسينو همنا فين قبنو ديرو خد أجيه وفيد إيها أجينيج الجاني ملي فيديو تكورامني مجا خنا في الراقد ديفني حفورة بافن جنيتي كما خيسن دوف هدو قلبي جابان دوفني ماس الجنو إمين ماني غرانو مدادا قمتي أكا جني إبسلو اللين مجا خن علي جانيني إثيوبيا تنا خيسة بكو هوسبيتالي نجرا جان بكو هوسبيتالي قدا جرا جان هندا دقي هم فايتو ميتي مالكا هنكنا مالك آتيف غند الدبي مناجر آتي لفتين نبوچه هوغد ufnu garru daram boonyi hojis heddu garaan dadhabe namoonni amma asitti wajjin jirru kun bali safiya ustaaz abdullahi ahmadi muhyiddin muhammadi mana barumsaa مايا انترناشنال جاءن أتشي مجان كون أدو أمرين هنجين أبان إسا بيرا تجاجلو وان توريف إنينيس وان قول أبي ماتي تنالالي فيك أبي هنگا أما نمني بيرا لابجو توري إسا هادا في أبليتي أورين بيرا جلو جيجو مجان كون أكام ما إسين أغر تنخان مي هادا الرئيس إسا نندر راونو لغيساني كامني قديم بهو أكا إلمو تيساني سانيت على الدماء ببهن قالوا هذا فيش مناتك الله بلين دنديسو ربين دوبا سبحانه وتعالى ربين كابينيا سبيرا خايسان برخا كابينيا خايس ربي سيها خاو ربين الموت يسران كابين الموت يخن تأتي جالة تسن وجي سيها ترسيسو عمر اللي خايست سيها ديريسو بلتي برخا ده المان كإلمان برخا ده ربي سيها قول مجاخي ربي كقل شيء من السران جيبسين ملي أسيق دي نلام شيء جام مجاخ سجرا أسيج جلافودن فنجار أسيج جلافودن على خنا أركم بيو إسافي أدون تكاولينجر بي أكم جرانا منيات بي جبدو هركانوك أبا مي أني
warra bira jiru an arra arkeetin haasoo doktoraa taatillee ni qabna warra doktoraa ibsa isaan irra kennan dheeyne irraa waraabne warra bira oolu haadha bira ooltu obboleettii bira ooltu inni kun akka obboleessatti jechuudha firummallee jidduu jiraachuu baattu rakkuma isaanii arkuudhaan fira tahanii oduu jara kanaatiin isinii dabarsa'anii akkaan itti dubbadhullee beeku arrabaan na wal dhaha mee haadhatti isin haa dabarsu waan jiru nu haasee yogu takka haadha Aliyyi. Assalaamu alaikum. Guyyaa dalagaa fi kotee hoggaan dalagadhee amma nagumaanin galajee mucaan kee mukarraa qaareeti. Mukarraa caccabeeti baraakama makiinaa guddaadhaan kuchiisanii naan jaaniiti. Nama fuudhaa tana narraa fuudhee mudhii tana na hidhu dhabee yaa rabbii hojjaan muka fuudheeti ijoolleen anumaatu dura danda'aadhaan. Ijoolleedhaan hajjamaa wali goggodaniituma qoree jaaniiti. Amma hoggaa achirraa kufu mucaa dhiinni funyaanii fi afaanii yaa'uttiin dhaqee nama mudhii tanallee na hidhu dhabee karaa kana ormi baajaa irra sakeenya jaanii baajaa illee nu rabbaysi suutuma qaccanarra yaa jaanii asii dirqittichi nageessanii hoggaachi nageessanii ijumaanuu arquu dadhabeetiin achi lafa dha'e orma mujaddii Muhammadiitu kun odaa kaanii kaan bitee fi kaanii kaan bitee bira dhaabbatee hoggaa torbaan teenyu Addis Ababaa dabarsaa jaanii Addis Ababaa akka biyyaa obboleessaa jaan Addis Ababaa dabruun danda'uun jeeni achi obboleeyyanuma rabbittillee ijjattanii si dabarsan unoo mucaawwaan asi fayyuun qabuu jaanii asichi geessine namuu bubuusee achitti ducarranna dhufanii naa bubuusanii obboleeyyan rabbii hunda rabbitti haa kannu asii Addis Ababaa san nageessanii hoggaa mucaan torbaan lama ga'u dhiiga cinaacha lamaan cicciranii irraa baasan dhiiga inni lubbuu baasuu qo'e hoggaa ammaa tana dhiiga lamaan cinaacha lamaan irraa baasan mucaan kee haa gaddeebi'ee obboleeyyan rabbitti iyyattanii mucaan lafeen isaa asitti illee hin fayyitu waan sii goonu hin qabnu jedhanii akkamittiin gaddeeffadhaa jennaan nuti akka itti fiddanii deebiftanii amma hoggaa na dhufanii ormi na gaafatu waan takka waan hin qabalu qabu yaa obboleeyyan kee jeeni achi makiinaa nu godhanii nu gaddeebisanii ducarratti nama akkanaa ol oofna malee akkamitti raawuu ba'aa jedhaniiti imimmaan fixannee nu ol naqan jechuudha akkamitti nama du'aa akkanaa gubbarraa gad ergan jedhanii amma maallaqa isaan maal jenni si ergan lafeen tunis booda keessa obboleeyyan rabbitti rakkoo ta'esan himattanii jechuun rakkoon tun maali jechuun wal'aan hafaluu dadhabde maallaqa si gaafatanii eesiif maallaqa guddaa nu gaafatan kun 200 na gaafataniiti hoggas waan takka waan makiinaa tun qabnuu jennaan kaatti waan makiinaa dhabdannuu isinii beekaa mucuma baasaa jedhanii imimmaan naaf obboleettiin keessaa dhume waa takka achi makiinaa nuu imimmaan keessaa dhume kana nu gabbaani achi nu godhani eegasii as dhiinni isaa waan takka fincaan isaa duratti harkaa isa garaa isaa quban qabu naafi obboleettiin rakkoo keessa yeroo rabbuma qaaliqaatu harkaa seenyee dukkaana biraa seenne. والله ستدبات منت سندي بسيجو استيسن لاليتين كاتاسي حال جيرنيا خنا تابهي كسي بري ifni nasi معنا بلين اسلاما وان غري اركا jechuudha fi namni waan kan arkee caljee wallahi sinjee waan jenneenu lembeenu me rabbiin barakaa isin keessa haayu Aliyyi mee sagaleen fayya qabdii afaaninni dubbata ammoo akkuma agartan kana kunoo duyda bakki bu'eeni duydi gama duubaa kanaan lafee spinal cord cabe jaanii ni beeytan lafee duydaatii cabee kuni wanni gara yaa'ee dhiine mareefu isiin himtu kun dhiiga duyda keessaan lafeen cabxeeti hiddi dhiigaatis uratee dhiini duydarraa yaa'u garaa kana hunda keessa yaa'ee dhiiga kanarraa waraabanii wanni kun dalagamuudhaaf maallaqa guddaa akka isaan gaafatanii fi maallaqa san dhabnaan nurraa baha jaanii ala gad darban jechuudha. Carraa ogaa isaan gad darbanii hunoo dilcorraa dhufte dilcorraanis isin simannu jaaniini dirqittichi booda hadhaa meeqaan ol naqanii waan godhuu dandeenyu hin qabnu jaanii ammallee ofirraa baasanii wanni eegu jiru takkallee hin jiru jechuudha harkaa qabattee geessuu hin dandeessu. Mee Aliyyi akkamii jirta amma?
Anamaan tana hedduu lafeen dugdaa tuni waan na cabxeef jecha bakka cinaachuma lama ittiin ciisa garaan ciisuu hin danda'u dugdaan ciisuu hin danda'u. Cinaachni irra ciisu kun hedduu nama daa'ee jira. Gizee nama cinaacha kaanii garagalee kun qilleensa na argatte cinaachi kunis duruu nama daa'ee jechuudha. Kanaafuu hedduu rakkoo hamtuura jirra warri keenyaas waan ittiin na wallaalan dhabanii tasin na gaddeebisanii hospitaala na geessan hin qabanii waan abbaan keenya nu bira hin jirreef nuti hedduu warri keenya hedduu nama rakkataadha. Kanaafuu akkasitti mana na deebisanii asitti mana madaa'ee tortoree asitti bakka uummatiyyaaf obboleettiin ijoo na qabanii na ganna qabanii wanta akka bakka haalli jijjiiramaa natti hin jiru. Dalagaa manatti si dalagu ture hojii waardiyaadhaa si dalagame? Achitti osumaan dalaguutiin bakka rabbiin gizee nama kaase bakka nama teessu akka fadhattu rabbuma biraa dhufte gizee muka sana ol bee ol koru waan akkanaan na darbee waan sanii hin beeku bakka gizeen osoo duraan barachuun ture osumaan barachuutiin rakkoo mana keenya keessa kan agarraan isuma heddiin kanatti hirkadhee akkanatti bakka dalagaa na buusee anilleen bakka dalagu ture warra keenya kana gargaaree dalagu ture jechuudha. Saniifuu kanatti maantama deebi'ee kunoo asii gaditti hundinuuf hin dhaga'amu sagaraan narraa baatu hin dhaga'u fincaan narraa baatu hin agaru bakka asittiin akka to'atu jira kunoo. Obboleeyyan Islaamaa mee Muhyiddin Muhammad Ahmedha. Muhyiddin hariiroo teessanii fi ati waan takka waan irraa beektu nu himiti. Waanuma kana bal'ifnee himnee akka gartee isiniifillee galee akka nuti garre kanatti agartanii rabbii waa bira kaa'e akkaawuntii asirra isinii keenya akkaawuntii banamtee ni jirti isiniif keenyaa waan kana akkaawuntii tana gubbatti hanga hayaata isaaniitillee akka ifii fedhanitti haa ooffatan akka duraan ooffatanitti yoo xiqqaate mucaan kun wal'aanamuu yoo dandeessila bareedaadha. Mucaa kana yoo haakima sanitti deebisanii waan barbaachisu san godhanii tartiiba godhan. Amma dura silaa gizeen dhaqqabame akka dura isaan wal'aanaa jedhaniin sanitti amma miilli hin dalagu amma. Miilli hin dalagu jedhanii jiranii waanuma tana lafee tana diriirsuudhaa fi akka tartiiba ta'u gartee lubbuun akka turtu godhuudha. Waan kanarratti asii du'a eeggachuu tana odoo hin taane bahee waan kana akka mucaan kun tartiiba arkatu yoo barbaaddan taate akkaawuntii tanarratti akka maallaqa nuneexan kabajaa fi ulfinaan isin gaafanna Muhyiddin meequ takka. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Isaan kun akka rakkuma jirurraa walitti dhiyaannee rakkoo jiru kana furuudhaaf osuma dhiyaannu jecha ani akkuma firaatti na qabatanii isaanis garuu firummaa akkasii qabaannee osoo hin taane firummaa islaamaati. Ammoo rakkoo jiru keessa wal gargaaruurraa kan ka'e jechuudha. Mucaa kun rakkoon isa qunnamee rakkoo akkana jaamutti. Mukarraa fi lafeen dugdaa cabxee dhiigniin mataa dhiigniin garaa keessaa dhiigniin lafee keessaa walitti kiyyaa'ee ni jiraata jennee kiyyaatne angaruu hunda dara wanni na rifachiise hawaasni islaamaa bal'aan kun osoo jiru mucaan ciisee du'e eeggachuu. Gin rabbii yoo fedhe ni fayyisa. Gin ummata kana irra laala. Rabbii yoo fedhe ni fayyisa. Akka fedhetti hayyamaa fi gargaarsa nama takkaatiin alatti illee yoo fayyisu fedhe rabbiin ni fayyisa. Ammoo ummata rabbiin irra laala. Waan godhuu qabu rabbiin ni godha hoggaasan. Kanaafuu waan takka mee rabbi biraa kaayyannu. Waan bariidaa takka rabbi biraa kaayyannu. Maallaqni isa gaafata kun maallaqa xiqqaadha. 200 200 maallaqa xiqqaadha. Sababa kanatti hamma baatii meeqa dhukkube. Amma jennu kun 200 amma baatii lama dura maallaqni kun kajaaniin gaa amma sadii takka akkana ta'uu danda'a. Maallaqa guddaa miti. Kana namuu waan dandeenyuun gargaaruutu nurra jiraata. Hedduu haalli ta'ee lafeen dugdaa cabxee dhiigni walii yaa'ee guyyaa san ni du'a jennee yaadnee galgala irra bulle. Garuu rabbiin hangana yoo jiraachisu isaa ani rabbiin yoo jiraachisuu fedhe ammallee gargaarsa keessaniin alatti nu jiraachisa. Ammoo nurra laaluun isaa hin oolu. Kanaafuu waan gaarii dalaginee haa dabarru. Qabeenyi nyaanne keenyaa miti. Qabeenyi gaariin kan nuti rabbiif ol kennan. Wanni biraa kan hin jiru isaan kun kan itti jiraatan lubbuu nama 8 haadha malee haadha wajjin nam 9 ji'aan maallaqa Itoophiyaa 4,000 kan itti jiraatan jechuudha. Maallaqa mana barumsaa na bira hojjetan haati akka qulqulleessitu yookaan sida sararatanyaatti hojjetti. Mucaan anaatu mucaan nama sila zabanyaa ta'uu gahee osoo hin taane
rakkoo manaa kana gargaaruuf jecha numa tahaa jecha anis irra eegaatumaan itti dhiisee firraa. Maaliif gargaa jireenya isaanii kana waa kumni lama nama sadii nam sagal hin jiraachisu. Isaan lameen walitti hidhaatanii garuu mana kana jiraachisuu hin dadhaban jechuurraa hin isaas itti dhiisee waan irra eeguu qabu irra eegaa akkasitti asema nama kum afuriin namni sagal waggaa jiraatu. Mana kiraa kafalama $50 jechuun maallaqa biyya alaatitti. $50 kana amma guyyatti waggaa deebisan meeqa dhufan beektaa? Nam sagal qarshii 15 waliin nyaachuu jira. Guyyatti qarshii 15. Guyyatti qarshii 15 kanarraahu kakiraatii jira beeka. Kakuraa amma guyyatti qarshii doolaara amti qarshii 15 ga doolaaratti meeqa jechuudha? Shilingii hungeessu. Shilingii hungeessu. Shilingii gadi jechuudha. Shilingiin qarshii 40 doolaaratti yaa shilingii gadi namni sagalitti jiraachuu jira. Amma rabbumaa jiraachise rabbiin akkuma isaanuu jiraachisuu dandeetti jiraachisuu jirutti ammallee numa jiraachisa nis ni fayyisaas. Ammoo waa nuti waan gaarii yoo dalaganne bareedaadha. Kanaaf akkaawuntii baname kanarratti maqaa haadhaatii fi nutis walirratti taanee akkaawuntii bannee maqaa haadhaatiin nam sadii hin banne aanam fi najjaashii fi haadha walitti akkaawuntii bannee wanni waan kana gooneef dubbiin jabduun jireenya silaa akkumatti jiraatanii mucaan kun fayyuu qaba. Kuma dhibbalameen kanaaf jecha du'ee lubbuun isaa baatee rabbiin nurra laaluun qabu jechuuf maallaqni sammee wali qabamee yoo hangas ga'e jechuuf akkaawuntii kana akkana banne. Kana namu jiruufillee akkan oolle hatta wanni amma akkaawuntii kana maqaa nama sadii mini hatta jiruufillee kan oolle maallaqni kun walitti dhufee fayyaasaa waan fayyaasaa yoo gahe mucaa kana lubbuu oolchine jechuuf jecha akkaawuntii kana akkana banne. Kana namu waan dandeeysan godhaa garuu rabbi bira mistira kaayyadha. Mistirri isin kaayyattan gaaf rakkoo takka isin fayyada. Takka ammoo guyyaa qiyaamaatii isin fayyada. Kanaafuu maallaqni amma nyaatan ni dhuma. Wanni isin rabbi bira kaa'attan garuu hin dhumtu. Yoo rabbi irraa abdii haa qabdan taate ani kanumaan jaa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلين إسلاما سلامتا إسلاما سلامتا ورى جنتا سلامتا قدا في بويسا إفكيسا قبدو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إيغا أرانتنا دبين أرانتنا تون تبي إفسيتو جيشي جيشان همو لين بربادو جيشو بلجان دوبا أرانتنا bakki hundinuu dhiira qabdi. Dhiirti duniyaatiis hedduu jira. Dhiirti aakhiraatiis nagaadeen aakhiraa hedduu jira. Arraa bakki tun hafeetu dhiira aakhiraa. Dhiira gartee rabbi bira iccitii kaayachuu barbaaddu. Dhiira warra torban ergamaan rabbi sallallahu alayhi wasallam guyyaa qiyaamaa gaaddisa arshii jala ta'an jeesan. Keeysatti galmaa'uu warra barbaadu jechuudha. Lootarii san keessa seenuu yoo barbaadde guyyaan isaa guyyaa arraantana kana. San keessaa maali? Warrajulun tasaddaqa bisadaqa. Gurbaa tokko sadaqaa kannatee fa'akhfaahaa hattaa laa ta'lama yamiinuhu maa tunfiqu shimaaluhu. Waan mirgisaa kannatte bitaansaa kan garre jechuudha. Duba obboleeyyan kiyya. Guyyaan arraantanaa kun guyyaa sani. Guyyaa gartee siifi rabbi qofa siifi rabbiin kee qofti si beeku guyyaa sani obboleeyyan islaamaa. Arraantana gaa akka isinuu beeytan obboleessi keenya kun rabbiin nu haa fayyisu fayyuu isaatiillee ni kajeela. Arra nama gartee fayyuun isaan kajeelamne meeqaa miidiyaa warri qabu humna warri qabu makiinaa kireeysanii montaar bootti godhanii makiinaa keessa sagalee adda addaa godhanii magaalaa keessa biyya hundarraan deeman miidiyaalee gurguddaa yuutuubiin gurguddaan waan kana beeksisee sadarkaa biyyaatti waan kana guddisa jechuudha. Waan gartee hatta ni kajeelamne jechuudha. Duuba nuti arraan tana eega rabbiiti gaa nama hundarra islaamaatu irra kannachuu beeka. Nama hundarra islaamaatu irra waan kannatu rabbi jecha kannachuu beeka. Namni biraa ka kannatu takka maqaan isaa akka ol fuudhamuuf kannatu beeka. Yoo sabummaaf yoo gartee naannummaaf kannata namni biraa. Islaamni immoo
rabbumaa jecha waan kannatu kannata jecha kana jecha obboleeyyan islaamaa waan kanarratti akka qooda fudhattan ni beeyna akka gartee rakkoon adda addaa jirtu akka gartee waan adda addaatiif amma duraat akka kannuu turtan ni beeyna warri waa kannu kun isinuma warra waa kannu kanaa beekan dhimma kana keessa hafuun qabdanii yaada ijoo qabda kan biraa namni maatiin irraa dhukkubu namni gartee haadha abbaan yoo dhukkuba gartee namni afaan itti wallaale namni dhukkuba kasiitiin namni isaa qabamee jiru jecha ergamaan rabbi sallallahu alaihi wasallam itti fayyadama maal ergamaan rabbi sallallahu alaihi wasallam dhukkubsataa keessan sadaqaadhaan wallaanaadha daawuu mardaakum bisadaqa sadaqaadhaan dhukkubsataa keessan wallaanaadha dhukkubsataan akka duba akka alijii keenyaa kun hin jiru jechuudha kanaa jecha maallaqa xixiqqaa kanaa miti bar maallaqa qarshii 200 jedhanii kunoo maaliif magaalaa keessa namoonni deemtanii miliyoona 3 faa miliyoona 4 faa dhaqaa dhiirti asbaanii makiinaa kireeffatanii maal jedhanii waan kana wal bira dhaabbate jechuudha obboleeyyan islaamaa warri gartee akhiraan kajeella jechuudha bar fa'inna rabbi subhanahu wa ta'ala hogaanii fi saha ummata mu'minaatti hogaa dubbatu mujaahidootaatti hogaa dubbatu fa'innahum ya'lamuuna kamaa ta'lamuun isaan akkuma isin madooytanitti madaawanii kufarani garuu immoo watarjuuna wanni adda adda isin godhachu wayarjuuna min allaahi maa laa tarjuun watarjuuna min allaahi maa laa yarjuun waan isaan waan rabbiin gartee isin rabbirraa waan isaan hin kajeelle rabbirraa kajeeltanii kanaa jecha ummata islaamaa kabajamo har'aan tana waan kana keessatti qooda fudhadhaadha qooda isin fakkaatu namootu haa baanuuhi akkaawwantii nuno akkaawwantiin tagartan tana as keessatti qooda bahadhaa yeroo gabaabduu kana keessatti mucaa kana osoo isin hundi dhuftanii tokko tokkoon dhuftanii nu gaafattanii feena mucaa fayyaaleessa sammuusaa fayyaa qabdu mucaa faxina rabbiin gaa abbaa fedhe moqor mucaa akkasiiti mucaa zimbiloo wannaati miti jechuudha namni umrii tanatti sadarkaa gartee silaa warri nu warra rabba'aa ta'uu bira kutee warri gartee silaa waa jalaa jabeeffatu keessatti hoggaa gabbee maatii gargaaru mucaan kun mucaa fayyaaleessa mucaa sammuu qabu mucaa kana haadha qabannuu hin ja'a wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أسيول وني جنولين هنجرتو أركان رجع دقيت اللي وبريدا متي هنگا سلا جيتشو كمان جنة جرا هنگا نما غرسو كمان اللي إسين غرسيس نجرا أكاونتي تنرتي وربي سبيه بهي أو مانتنا أشرا نبوسي باتيتين أركان ديتوس باتيتي أكاونتي تنقبوا نخايا دا إسين جنة إن شاء الله يرو جباب دوت مجان كونو دوني في حالا أما جرو خنا رتينهم مانه maybe تناول غافتشون نما لما اللي قرشكون دبلا مباتي لما دور غافسن ميلي لامشون التنف أشبود ميلي لامشة ترتي خيسة يجور أما ماو سيرة فيسي جمانا مدا قدو كبا جمانا مدا قدو كبا بيد ريدين تجان يجور تا إفما سيرين بكتش إيسو تمديسي تي الدماء الرجلين سفر أشيسون دندو إسين وان ربي إسين إلافي سي ربي برخايت دا إسين يجور بانا إرادي بيني أكاونتي تنقبا نخايا دا nuti gama keenyaan dabarfanne waan garree araraan tan amma waan kana nuti dandeenye wal'aanuu dandeenye ammoo rabbii bira wanni nuti kaayanne tana jennee jira اللهم اشهد ربي أجابه وبالله التوفيق السلام عليكم رب ما دل سيسا يا ربي جبال سما يا ربي جبال سما خالق جبال سما أمري هندتيتما سمليهما هما أمري هندتيتما سمليهما هما